هاي كيف تتاكب جبتو تفو أكم جرة مرة يوتيوب بي channel كوتي فاراتاتن سينا لورا لايك شير كومنت كوتشو وجبتو إن رافتنا ماري هرّا تيبسي درس فيديو هجة إيدان توري إني كوني مو إسا درانيتين غيرو ما هيدو لكن كو وانتان راح الرسيس وانتان تدباليس نجرا وانتايف نوالين دورا لايك شير كومنت كوتشون نججبيسو إن رافتناين kabajamtoota YouTube channel kooti deebi'eetii dhufee jira marree dura taabuu yookiin xibsii akkamitti akka hojjetan isinitti agarsiiseetan tureeyyuu isa har'a hojjedhu kanaan immoo kan isa duraanii saniin garaagarummaa baay'ee qaba kan irraa hir'ate jira kan itti dabalames ni jira jechuudha. Inna marree duraan durseetii shunkurtii adii muradhee jira. Finger intinisa kubukubanan jechuun isa akkata muree jechuudha haala kanaan foon xibsii hojjechuudhaaf shunkurtii adii illee hamma na barbaachisu qopheeffadhee jira jechuudha. Inni kun immoo filee isa jennu sanii magariisa qofaanan qopheeffadhee viidiyoo darbe irratti xibsii kanan hojjedhe diimaa fi magariisanii. Inna har'a kan itti dabalame zaatar afaan arabiffaatiin inni kun zaatarii yookiin biyya keenyatti intinisa jennu sani maqaan isaa argaa bade talbaa gimmaasha isaa faara giddu osoo hin tumin talbaadha jechuudha. Inni kun talbaa biyya keenya Itoophiyaa hin jira. Isa kana xibsii wajjin akkamitti akka hojjetan na waliin turaadhaa isinittan agarsiisaa jechuudha. Inni kun guyyaa darbee viidiyoo hojjedhe irratti footor yookiin immoo bosoqqee araboonni itti fayyadamanii dhiifamanii nyaata kana hin jaaladhu garuu nan hojjedha jechuudha. Inna bosoqqee yeroo biyya keenya muramee jiru san isa san muranii maashiniin akkana godhanii inna asitti immoo footor jedhanii yoo waaman afaan arabiffaatiin jechuudha. Inni biraa kanan ani qopheeffadhe guyyaa aduu sanii itti hin goone inni kun intini jedhama maqaan isaa orgaanoo afaan arabiffaatiin orgaanoo jedhamee waamama garuu biyya keenyatti kusaayee isa jennu san kusaayee basso bilaa minamina isa jennu san isa sanii jechuudha. Kan mobaayilii isaatu kana fakkaata basso bilaadha asitti garuu orgaanoo jedhaniiti kan yaamanii jechuudha. Barbarees qopheeffadhee jira. Inna barbareen immoo Itoophiyaa wiki keenya ni jira garuu afaan arabiffaatiin harra jedhanii waamanii. Inna viidiyoon hojjedhu irratti ijoolleen hedduun afaan arabiffaatii fi afaan oromoo sila wal keessaa haasa'uuf asumaanillee afaan baruudhaaf siniif salphaadha. Viidiyoo kiyya laayik sheer koomentii gochuun na jajjabeessuu hin dagatinaadha. Inna qimamootaan ani yeroo hunda nyaata keessatti itti godhuudhaaf jaaladhu sinii dhiyeesse. Inni kun qimamii adii yookiin shunkurtii daakamaa jechuudha. Shunkurtii daakamaa yeroo hundattan godha. Ijaa kun isaa baay'ee mi'aawaa waan ta'eef qimamoota ayinataa 7 jechuudha. Inni kun sabaa maksii isbeeks jechuudha afaan ingiliffaatiin yookiin sabaa baaraat jedhama afaan arabiffaatiin. Afaan oromootiin immoo qimamoota ayinataa 7 bakka tokkotti jechuudha. Inni qimamiin inni biraa immoo qimamii gurraacha itti godhuu nan jaaladha nyaata keessatti. Sin qimamii ayinataa barbaadan itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Black pepper yookiin qimamii gurraacha isa jennuun sanii jechuudha. Inna tartiibaniin amma hojjechuudhaaf biraddisti kiyyaa ibiddarra godhe nan jalqaba jechuudha. Na waliin turaa laayik sheer koomentii gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Wantoota xibsiidhaaf na barbaachisu har'aaf kana qopheeffadhee jira. Guyyaa darbe garuu zaatarii itti hin goone basso bilaa itti hin goone
yookiin immoo basso bilaa siin jedhama maqaa hedduudha kan waamamu orgaanoodha. Kana bifaatiin barbaree itti hin goone har'a immoo bifa biraatiin kan hojjetu nyaanni bifa hedduudhaan kan hojjetamu. Inna like share comment gochuun na jajjabeessaa na waliin foon ashagame yookiin manatti illee murtanii qopheeffachuu dandeessu. Foonichiin yookiin xibsiidhaan hojjedhu har'a innumtuyyuu qimamii hedduudha kan of keessaa qabu. Ani immoo qimamii dabalataa ta'an itti dabalee hojjedha jechuudha. Inna na waliin turaan afirraa kooti like share comment gochuu. Maree dhaggeeffattoota kabajamtoota koo jalqabee jira biradistii biddarra godhee zaayitii itti godha. Zaayitiin erga xiqqoo booda ta'uu yookiin foon xibsiin itti godha. Maaliif ashaakiltoota booda kana itti godhu? Sababni isaa ta'uu yookiin foonicha keessa bishaan hedduudha kan jiru. Bishaanichi sun akka xuuxamee keessaa baduuf barbaadee waan ta'eef foonaan itti godha jechuudha. Na like share comment gochuun jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Foonitti godhee jira. Foonichi bishaanichi isaa keessaa xiffii bakka jedhamu bishaan hedduudha kan of keessaa qabu. Bishaanichi inni kun keessaa xiffii jedhee erga badeen booda jechuudha kana itti fayyadamu. Bishaanichi hanga keessaa umutti eeguun murteessaa jechuudha. Bishaanichi isaa ibiddarra yoo ture akka keessaa ba'a. Inni bishaanichi isa keessaa kun xiffii jedhee erga keessaa badeen booda ashaakiltoota shunkurtii filee qimamoota ergasiin boolanitti itti daddabalaa jechuudha. Kun maaliif karaa biraati waan ta'eef marree kinoo bishaanichi keessaa xiffii jedhee badee jira. Shunkurtii adii itti godhadhee jira jechuudha. Shunkurtii diimaa shunkurtii diimaa itti godhadhee jira. Amma shunkurtii adii daqiiqaa 5 booda itti naan godhadha. Inni kun shunkurtii adiidha. Taasee kanan itti godhu qimamoota jechuudha. Qimamii adii, qimamii gurraacha fi qimamii ayinataa 7 jechuudha. Inni kun qimamii gurraacha jedhuun sani qimamii sababaaraat yookiin immoo qimamii ayinataa 7 itti nan daddabalaa jechuudha. Inni kun sababaaraat jedhama. Inna like share comment gochuudhaan na jajjabeessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Ittaasee kanan itti godhu footor isa jedhamu sanii jechuudha. Amma kan nu hafee filee yookiin waan akka bifa qaaraa qabu sanii isa kana hundaa tartiibaan daqiiqaa 5 yookiin 10 akkaataa hojii keetiitti dabalachuu dandeessaa. Amma kanan itti godhu filee yookiin bifa waan akka qaaraa qabu sanii bifa qaaraa fakkaatu sanii jechuudha. Marree nyaanni koo kanarraa kana fakkaata. Like share comment gochuun dagatinaadha. Amma kanan itti godhu zaatar. Inni kun zaatar jedhama. Talbaa isa jennu san Itoophiyaatti baay'ee mi'aawaa. Amma kanan itti godhu orgaanoo yookiin immoo basso bilaa isa jedhamu sanii jechuudha. Innaa nyaatichi kiyyaa hojjetameetii xumuramee jira. Amma kanan itti godhu barbaree xiqqoo ishee baay'isuu osoo hin taane barbaree xiqqoo itti godha. Achumaan umarratti ashaboo hangasii barbaachisu itti godheetii xumuree jira. Nyaatichi koo kanarraa kana fakkaata. Like share comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha isiniin jedha. Wal jajjabeessuun aadaa keenya waan ta'eef xibsiin kan qophii har'aa hojjedhe kana fakkaata. Like share comment gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Maree dhaggeeffattoota kabajamtoota koo nyaataa hojjedheetii fixee jira. Like share comment gochuun na jajjabeessaa. Baay'ee bifa namatti tolu isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti nagaan naa turaa.